عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا جرتني نجا فيا الله الحمد لله رب العالمين. إسي نجا جرتني بقنا في جرتني إشي أكي أرواتك إسي نفقى بأيوف والله لازم ون إسي فيدا جئتني يا إمو 100% إمو إسي فيدا معلف سرت إسي فيدا أوكي بإنو توم فيدا منا وايو أرجو وايو أجون waan takka waan gaari maaliif biyyuma keessa ta'anii akkana ka isiniin je'an kana baqa akka gurraan ageettan keessa ageettan jechuudha. Ani really macheem wallahi namni itti amanne wonna itti amanu ani beeku ka garuu isiniin je'a maal isin meeshaa wayiiti meeshaan isin fayyada maaliif anillee yeroo dura indoom ugaa wallahi nama hagana information inuu hinjiru wosan akka amma ijoolleen hojjette ga'iiftu kanaa miti amma inuu wosan indoom yoo anis odii jiru san indoom information inuu hinjiru beeytanii information gaazarii go'uun baay'ee nama fayyada maaliif baajata ofiitii walitti madaalan wanna ta'eef wanti akka information beestin hinjiru ilmoo namaatiif karoora namaatiif sagantaa namaatiif so isin fayyada maaliif amma meeshaa wayii isin qaba'eef meeshaa wayiillee arabiyoota gadi dhiiseetiin jennaan gatii isaa baay'inaan jette ijoolleen hiriyoon itti keessan bilbiltee nama baay'eetu nagaafate gatii isaa jettan of course ani dogongora gadi dhiifne maybe haa imalaaltan je'eeti malee gatii isaa wajjin gadi dhiisuu qaba maal isin fakkaate deemeetiniin iddoo kana hundaa deemeetiniin gaafadhe meeshaanii maal bareeda wallahi yeroo an hojjechiifa usan meeshaan hagana kwaalitii miti إجمع ميشان أما وجدهم إلى والله بومبيج أبسك جانسان بومبيج أبسو 200 فرفر سكا أما ما لف سني فكات ينبريدو سني هندنا أكو مساني موجتشو جاتين إسالي أكو مسان نما مراجع gatiin isallee akkuma nama maraacha haa ta'u nama biyya keessa jirurraa isinitti hin ulfaatu isiniif baay'ee salphata beeytanii isiniif baay'ee salphata so garuu ifama guddaa isin qabu keessa sagantaa kenna keessa isitu seenaa isitu beekaa miti booda yookiin guyyaa tokko na galatooffatuu dandeettan maal isiniif fakkaate meeshaa kana wanna barbaadanis na ajaja maal isiniif fakkaate an information isin obboleessa keessan haa ta'uu abbaa keessan haa ta'uu haadha keessan haa ta'uu obboleettii keessan haa taatu fira keessan haa ta'uu maal gootan itti ergitaniitiniin meeshaa akka kanaa gatii kanaan naa hojjechiisi kinoo jettaniit gatiif meeshaa kanallee waluma qabdaniitiniin itti ergitan garuu jechuu ani odda meeshaa kana gatii gaafa mucatti wayitu duwaa hin jira hiriyaatiyya isiif kenne beeytanii meeshaa kana an isiifi kenneetiniin jedhe yoo san qaata garuu amma ji'a lama guute ji'a lama yoo san irraa hundaa laaleetiniin galmeeffa'eetiniin dhufe indoom ka gadi dhiisin baay'eetu jiraayu jechuun fakkaashii maal jeetuma isin ani innaa yoo san galmeesseetiniin dhufe gatii isaa isin deemiitiniinii gaafadhuutiniin naaf galmeessinaan jette maaliif argitanii yeroo tokko maatillee yonnoo namaa kana namaa hin guutu beeytanii innaa ani meeshaa fi qarshiillee daayirektii walirratti itti ergaa ati akkanatti naa galmees ishii qarshii isaanumaan si yaabitan garuu ani galmeesseetiniin waan jiru siif kenna jedheen amma ani kasiree ka TV standardii TV ka arabiyaa tokko kana isinii fide jaa wannollee hin jira doolaappiin tokkollee doolaappiin sun siree irraa isinii jammara siree maayyuu mataan dalagaatu siree ka irratti hoogaltan hafuura baafattan wallaahi ka yaanni nu ajjeese achitti ka yaaddoowwanni hundi nu ajjeese manni namaa really manni namaa namatti hin tolu wallahi laazim namni manni namaa namatti tola jee ofuu hin beeku ofuu yaadanne ganaa gara ofii deebi'a manni namaa namatti hin tolu ishii haa ta'u inni of sobnee jiraataa turre malee manni namaa namatti hin tolu ka gartaniitiniin hafuura keessan hara keessan itti baafattaniitiniin jettani ila meeshaa qopheeffa meeshaa bita'a mana kutaa takkallee hoo ijaarattan yoo qorqorroo irra gadi rukutattan wallahi yoo kee akka keematti illee irra gadi rukutattan jiruu keessan hoo
addunyaa yoo as galan waa baay'eetu nama abbasaacha'a waan ta'eef nama keessa jirutu beekaa namni keessa hin jirre haga namara hin beeku ageettiin gurraamoo namni asii nama soba namni asii obboleessa isaatu obboleettii maatiin hunduu firrillee hunduu nama soba sirritti nama soba ishee ofii yaadattoo isaanirra of gatte yoo maatirra of gattan ofii yaadattanii maa riilii isinitti hima waan jiru isinitti himaan maaliif warra jiru akka kiyyaa dabarsitan waan ta'eef amma maal go'uu qabdan isiniif fakkaate meeshaa takka takkaan jalaa hojjechiifaa ani gatii ka barbaaddanii jechuun isiniif aqee isinii gaafa'ee asirratti isinii barreessa hubata akka meeshamarra isinii barreessa akkuma an barreessanii fuutanii isinii warra keessanii ergatan amma sireen kun baay'ee cimaa በጣም በሬዶ በርጋንፋ በጣም ኳሊቲ አኒ ጤቄሰትን ቀረጸ እና ባይ ኳሊቲ ኩመ ዲደሚሸኒ amma maal ji'a jiran amma ani information agaye dabale ka ji'an agaye ka dabale jedhe yoo qabaatan immoo yi'ila guyyaan dabala biyya Itoophiyaatitti meeshaan guyyaan dabala guyyaa il sa'aatiin amma inumaa baminiitti jemmeru inaan ka isiniif sireen sunillee gati achirra isinii kaa'e doolaappii uffatallee jechuu sanduuqa uffataa isallee gatii isaa wajjuma achirra isinii kaa'e laalladha. Deebi'eetiin TV istaandardii sun baay'ee bareedduuf mooderni kalarii kanallee ni jirti kalarii biraatillee ni jirti ani kalarii kanatu natti toleetiin fila'e kalariin kun baay'ee natti tole bakka duraan ture san mana namitti kalarii kanaan jirti especially namni TV istaandardii yeroo tokko adiin jaalata of course adii kalariin manaa murteessa meeshaa keetiif qalamiin qalamiin ati girgiddaa kee dibattu murteessa ishee akkasitti maachii goota intee warra waa hunda arge je'eetiin yaada akkasiin maachii goota meeshaan keetiif kalariin meeshaa keetiif girgiddaa keetii tokko ta'uu qaba innaa isiniin jaa arabiyaan gosa hedduutu na bira jira arabiyaan waltara tiiknasii jedhanii wanta tiiknasii jedhamu tokko jira boondidii ka soddomaa tokko 9,500 kaareen isaa jechuudha kaareen takkattiin jechuudha anoo yoo hojjechiisu 8,500 hojjechiise amma immoo hin dabalina faqa boondidiin jechuudha boondidiin wannoo kun ka soddomaa abbaan soddomaa kun baay'ee agama siinjaa keessan kan kiyya ka soddomaati agam wallahi haga ar'aa hoggaaf deema wanta takka ta'eetiin hin jiru akkasii bakka jiru sanii hin tanqasaaqasu isiniin jaa deebi'eetiin isinittiin irreessu ishii deebi'eetiin abbaa 26tu jira abbaan 28 8,000 kaareen takka isin immoo akkaataa mana keessaniitiin galchattan hoo isin hin jiru yoo manni keessan bal'aa ta'e guutuun 2 guutuu amoo 2 hin beeku garuu namni tokko 2 galchataa namni tokko 8 galfataa namni tokko 6 galfataa kaaree tana jechuu akkuma mana ofiitiin galchatan waan ta'eef jechuu isin kaaree mabeeytanii yoo barbaadde kaaree 6 galchataa yoo barbaadde kaaree 10 galchataa yoo barbaadde 2 galchataa yoo barbaadde manni keenya hagaf illee guddata amma saaloonii kiyya baay'ee iseetiin guddaa ani kaaree 2 qofa keessaa qaba kaaree 2 qaba yoo saaloonii keessan kana caale immoo akkasumaan itti hidhattan isiniin jaa uffanni isaa immoo irraa bahee itti jijjiirama isin gosa oo barbaaddanii adada barbaaddanii jechuu yoo jajaallee hin jijjiirre jettan arabiyaa yeroo kana uffanni irraa bahee itti jijjiirama akka isin feetan ta'a innaa waan haganaa kanaa meeshaa gosa 4 isinii fideetiniin dhufee laalaatiniin maatii keessanii gizeen erga maaliif amma galuuf hoggaan tokko isin hafe meeshaa keessan odoo kennitanii meeshaan dammoon tura baay'isooyi meeshaan baxaamii tura yoo kennaniitiniin jaan dafeetiniin hunnoon jiru dafeetiniin namaan umatu maaliif horufaa baay'ee qaba ijoolleen biyya alaa qallaalii kanaan hojjechifattu maashaa Allah tabaarakallaa rabbi wallahi isin haa jabeessu isin haa gargaaru isin haa laaffisu akkanumaan itti fufaa isiniin ja'a isin jaalala isin kabajaa iddoo guddaa isiniif qaba. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin dheeraa ifama.